muyu wan ati samu wan argitutti male namantu argumaletti namanu jette ergamtu argitu maletti namanne akamati samu qabete man nama waan sammuu qabdu dubbata waan lubbuu qabdu jirta anamma waan jedhu Allah namma nakka dubbatu akamitti amante siin jedhe bar akamitti amante siin jedhe akamitti amante akkuma tanatti dubbata anamma fakkeenyaaf nama ta'uu keessa argaan jira dubbataa jirta nama akka taate nan beeka kun amma loojikii salphaadha ati waan jirtuuf natti dubbata inni jiru kan biraa Allahnis jira eega jette yookaan Yesuus jira jette nattaa dubbata akkuma kana face to face dubbadhu meeshaa an sammuu qabaachuu siin jedhe sammuu si gaafadhe malee an dubbachuudhaaf sammuun eessa jira siin jedhe mee natti mul'isa sammuu kan gaafatee waan jirre si gaafataa jira waan jiru wanti asumatu sammuudha yalla ati asawan biran geenye wanna jedhi xiqqoo sida waaru dhugiiti wanna jedhi mee sammuu kan kee barbaade sammuu yoo argatte rabbiin ni argatta sammuu kan kee yoo itti amante sammuu kan kee itti amannaan isa wanna kan kee barta jechuudha rabbiin si ala Allah dhugaatii barbaade jechuudha ayye Yesuus hin arguudha ekko isa sargus dhugaatii Yesuus hin jiru sin jedhama sun hundumtu feekiidha sin jedhama amma hundumtu iyyuu wantuma feekii haasa'u malee wanti jiru hin jiru Allah okay enyu si umesi anemo ani akkaataa biology tinan dhufe biology haadhaaf abbaa kiyyarraan dhufe haadhaaf abbaa kiyyatu seksii hojjetee isaan gidduu uumame unkaan namatti ofitti okay achi booda haadhaaf abbaan kan kee wajjin ciisan achi booda maal taate achi booda bakka gara namaatti jijjiiramee jira ol fooftee akkana ufumaa ofiitti jijjiirama isaa sun ka haala saayinsii kun biology akkaataa jalqaba wanni irraa qabaa feetanii irraa qabaa feetanii irraa qabee amma nama ta'utti maqaa adda addaa qaba hunda isaa oonaa tarreessetti maqaa siin gaafanne yani waan san eenyutu jijjiire fakkeenyaaf amma bishaan abbaa kan keerraa bahee haadha kan keesseen sun hin nyaatu waan nyaattuuf waan dhugduuf ishiin nyaattu sun qaama ishiirraa natti onni ta'eetiin sanyii sun gara namaatti jijjiiramaa dhufe guddachaa sanyii sana abbaa keessa kan uume eenyudha abbaa kiyyamu abbaa isaaniitu uume abbaa kan keetu akaakayyuu kan keetu abbaa kee keessa uume abbaa akaakayyuu kan kee keessattuu kan uume eenyudha innillee akkasumatti qaba abbaasaa amma isa keessattuu eessatti dhaabbata inni kun namni egaa uumameetii kan jedhamu hin jiru namni egaa fakkeenyaaf gara yaaduu kan danda'e waggaan miliyoona 6 namni akka namaatti yaaduu kan danda'e akka kitaaba esa jalqaba qabaachuu qaba dirqama maal jechuudha isa akaakayyuu kan kee abaabayyuu kan kee irraa fudhate jette abaabayyuun kan kee eenyu irraa fudhate sanyii san innillee akkasumatti abbaa isaan irraa fudhate dhufe abbaa faadha isaan irraa akkasumatti dayyib abbaan sunoo